ሰላም ለአገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች ሁላችሁም ሰላም ላይክ ሼር አድርጉ። ይሄ ቪዲዮ አይታችሁ ለአቢባ አድርሱ፣ ለቤኪ አድርሱ፣ ለአቾ አድርሱ። ይሄ ቪዲዮ አይታችሁ ለኔ ይሰማኛል፣ ያማል፣ ያቃጥላል። ማውራት አልቻልኩም፣ መብላት አልቻልኩም። በጣም ህመም ላይ ነው ያለው። ሕክምና ማግባት ይፈልጋል እና ማግባት አልቻልኩም። አግዙ። ይሄ ቪዲዮ አይታችሁ ማንም መታሰር argitan ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ያደገ ባለፋሮች እኔ ስሚያውቀን ማውቀው ልጆች ቦታ አድርሱ። ሕክምና አስገቡ። እንደ ሰው አርጉ። እኔም እንደ ሰው አፍ ከፍቼ አወራለሁ፣ እንደ ሰው አፍ ከፍቼ እበላለሁ። akkuma beekamu mucayyoon tuni yeroo lama sadi hojjette namni baay'inaan nama akkanaa kana laalanii beektanii nama fayyaa qabu yookiin immoo gaafaati fayyaa qabattee utaaltu namni beektanii nama dhukkubsataadhaaf garaa namu yookiin immoo garaa laafuuf nama muraasa. Garuu viidiyoo sadii hojjetteeti turte. Egaa akkuma nama kamiitu of jijjiiruuf biyyaa ba'ee yeroon biyyarraa ba'u wanti ishii mudatee zayitiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi mucayyoon tuni zayitiin akka hiriyaan ishii dubbattetti jechuudha. Mucayyoon tun yeroo darbee garmalee miidhamteetii turte. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhibee gaggabduu kan qabdudha. Dhibee gaggabduu sanirraan kan ka'e mucayyoon sun akkana taatee jechuudha. Qaamni ishii hundi akkanatti zayitiidhaan kan gubate na akkamsiisanii fayyeetan ture. Garuu ammas natti deebi'ee garmalee na dhukkubaatii jira jette. Dhugaadha, namni beektanii xiqquma ishii zayitiirraan kan ka'e waan akkana kun yaa turuu malee nama dhukkubuu hin ibsu. Ishee takkasiin jirti beektanii miidiyuma kanarratti Dubaay kana hojjechaa turte. Ishiinis balaa zayitiin irratti galabbatamee inni ishii muduu zayitii osoo hin taane gaazii jechuudha. Gaazii itti fanadda'e jechuudha. Ishiin akkamamtee asitti maatii gaarii bira turte. Akkamamtee yeroo akkamamtu sanitti guutumaan guututti irraa ani hin jira, garuu bakki gubate sun hin jira gin fayyite. Amma ta'e fayyitee gara biyyaallee galtee yaa jireenyi Itoophiyaatu namaaf hin guutu galtee gara biyya Dubaay kanatti deebitee maatuma dura bira turte sanitti nan danda'a jetteeti kan dhufte. Ingidihi dhuftee naannoo galamaa yoo hojjettu mucayyoo takka qabdi. Baay'ee bareeddu, dubartii baay'ee bareeddu takka turte. Ingidihi dhugaa dubbachuu fi carraan namaa kun baay'ee takka nama gaddisiisa. Yeroo ishii ilaalanii fuulli ishii kun anni ishii kun gubatee gaazidhaan jechuudha. Haa ta'u malee lubbuudhaan baatee galata waaqayyoo lubbuudhaan baateetii jirti. Isaan booda mucayyoo takka qabdi. Ishii nama bira obboleettii bira kaawwattee ammas deebitee biyya Dubaay kana hojjetaa oolma dhukkubu. Isumaan dura gaaziin gube saniin xiqqoo fayyitee maan jettu fayyitee dhuftee as naannoo lama wayii tokko hojjette jechuudha. Erga deebitee isaan booda deebi'ee dhukkubaa dhufee beektanii harkuun na tasa'itti madichi duraanii sun sirriitti hin fayyine waan ta'eef bakka dhukkubee jennaan isheen namoonni baay'een gargaaranii ammallee gara biyyaatti deebitee gara Itoophiyaatti deebitee jechuudha. Yeroo deebitu kanatti immoo birri walitti qabanii fi gara biyya guddaatti akka isheen akkamamtuuf akka isheen amma ta'e furmaata argattuuf gara biyya biraatti erganii. Kanaafiyyuu mucayyoo tanas immoo osoo namni dhugaa dubbachuuf akkasumatti mirmatee fi akkasumatti namni nama beektee nama gurguddaa biraan ga'anii fi akkasitti mucattiin tun tarii dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaddisiisti. Ishiin irree qaama biraati malee naannoo afaan kanaan waan akkana kana hin gubanne jechuudha.
garuu isheen mucattiin tun baay'ee siqaay keessa jirti. Waaqayyo dhugaa dubbachuu fi ishee waliin yaa ta'u biyya ormaa keessatti dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama dhukkuba. Ta'us immoo biyya ormaa keessatti dhugaa mataa mana dhukkubis siqaay kana dhiisati. Gaamciyyoon tuni baay'ee takka nama gaddisiisti. Hedduu tokko yaa ta'u malee lubbuudhaan haftee dubbattee akkanatti dubbachuun waan guddaadha. Namoota meeqatu lubbuu isaanii dhabee, namoota meeqatu maatii isaanii osoo hin argin lubbuu isaaniitiin biyya ormaatti hafee. Kanaafuu galata Waaqayyoo kan lubbuudhaan hafteeyyuu. Innaa kana baay'ee nama gaddisiisa. Egaa ijoollee lamatu jira beektanii. Dhugaa dubbachuuf akkuma mucayyoo sanaatti ta'anii ijoollee sun hedduu takka. Dubaa'uma kana keessatti ijoollee lama turanii beektee sararatanyaa lama waggaa darbee ijoolleen tun lamaan ganama ka'anii qursii hojjetanii namoonni isaanii mana hojii waan deemaniif maatii isaan bira jiranii isaan gaggeessanii gara misaatti gaafa darban gaazii bananii gaazisanii isaan lamaanuu bakka tokkotti. Dhugaa dubbachuuf mucattiin takkafaan galuudhaaf torbee tokko kanaaf kan maazarii ishee hin dhukkuba. Ijaan arguudhaaf galuudhaaf titteetti murattee jirti jedhanii mucayyoon sun asitti lubbuun ishee darbee. Kanaafuyyuu kan lubbuudhaanuyyuu jiraattee ammanaayyuu dubbattee waan guddaadha. Galata Waaqayyoo dhugaa dubbachuuf namoota meeqatu osoo kaayyoo guddaa qabu, odoo karoora guddaa qabu biyya ormaa keessatti lubbuu ofii dhaba. Keenya ijoolleen dhugaa dubbachuuf akkuma baala barzaa fi harcaa kan deemanidha. Dhiyuma kanaaf Saawud Arabiyaatti mucattiin takka dhugaa dubbachuuf hedduu nama baqa baay'ee garraamii akkamii seetan. Waggaa dheeraa mana san teessee galteetu deebitee waggaa dheeraa kan ishiin teeche. Garuu maal godhu dhugaa dubbachuuf akkantuu bilaashi taate mucayyoo sun boqattee akkaataa ishiin ittiin boqatte hin beeknu jedhanii dhoksanii jedhanii mucayyoo sun of ajjeeste jedhan malee wanti ishiin of goote wanti ishiin aduutuma ishiitti arginee jedhanii dhoksanii jedhanii. Naa kana sinii jedha namoota meeqatu lubbuu ofii dhabaa. Kanaaf mucattiin tun immoo galata Waaqayyoo uumaa miti waanan fayyaadha. Yaa xiqqooshii anuma biyya barahaa keessatti sirrii miti biyya oo'aa kana keessatti waan akkanaa kun immoo beektanii waliin jaalatu. Amma kan intalli asii galtee asitti qubattee galte jedhe sunillee oo'aa kanarraan kan ka'e itti ka'aa gisee oo'aa kana hin gubaa. Qaamni ishee baqa eenyu waan ta'eef garmalee gubbaa jechuudha. Kanaaf kan ishiin dadhabdee asii galte. Namoota akkanaa immoo dhuguma bakki oo'aa kun baay'eetti cima. Ingidiህ obboleettii keenya kanaaf irree waaqni haa mirmatuu fi namoonnis dhugaa dubbachuuf nama akkanaa kana kan gargaaranidha. Nama akkanaa kana bira kan dhaabbatanidha. Namoota akkanaa kana bira dhaabbatanii kan gargaaranidha jechuudha. Akkanumaan namoota tacamaan laqatti waan beenyu jedhee osoo hin taane namoota akkana kan akka mucayyoo tanaa namoota ijaa hin argine namoota biyya ormaatti dhukkubsatan obboleewwan baay'eetu jira jechuudha. Zimbiloo lafaa kaatee na gargaaraa akkana na godhaa achinas na qabaa osoo hin taane namoota akkanaa kana kan gargaaramuu qabu jechuudha sirriitti. Namoota akkanaa kana gaafa gargaarte waaqnuyyuu siif tolaa beektee. Anna akkasii namoonni gargaaraman guutee namoonni rakkoo qaban namoonni dhukkubsatan namoonni hojii hin dandeenye ni jiru. Isaan gaafa gargaarte rabbeestidha. Boqonnaa argatta. Malee zimbiloo namootuma akkasumaan nu gargaara jedhee akkanuma miidiyaa irratti dhufee hojiirraa ba'ee
lafaa ka'ee boo'u osoo hin taane namoota akkanaa kana kan gargaaramuu danda'u jechuudha. Innaa akkasiniin jedha obboloota koo yoo fayyaa qabaatte ishiinis osoo akka keenyatti kan dalagattu taate nama siin kadhattu humna ishiitiin hojjetatti. Innaa akkanasiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.